YouTube channel kana hordofuudhaaf hundumti keessaniyyuu egaa ka subscribe like share gochuun dagatina Amin Qaasoo jechuudhaan hundumti keessaniyyuu jabaadhaas jedha obsidaan dimin kansa obsidiin jedaan dimin kansa yunuwarba obsa jechuun namni obsa qabnamiyyuu kallattii deemsamu gurratti hin beekne kan itti milkaa'u galma gamu namni obsa qabne obsa qabu jireenya milkaa'aa wanta yaadif danda'u wanta barbaade dheeraa danda'u namni obsa qacee hin hojjetu danda'u keessatti obsi jaallatii kamiin akka gahu taasisaa ni jaallati namoota ni jaallatu akka bira geenyu jaallatu taasisuudha namoonni qaama obsaan hojjechuu daandii beekne hojii kamuu haa hojjetu hojii kamuu keessatti milkaa'uun satti dhugaa yoo jenne namni kamiyyuu namaaf ta'es rabbiifis ta'e nama obsa qabu namni obsa qabu wanta yaade kamiyyuu argachuu danda'a milkaa'uu danda'u namni iddoo yaade gahuu danda'u nama milkaa'uu danda'u yeroo nama bira ta'etti jedhu duubatti deebi'u kanaaf faayee qaacee hedduu ba'uudhaan ni kufa gantoota yaadne sanbira ga'uudhaan nama sabani yeroo deemu obsa yoo qabaate dhugatu deebi'ee kufaati yeroo namni dhugataniitiin deeman sanitti mootii of hin danda'a jechuudha keenya duuba deebi'ee nutis obsa yoo hin qabaanne akkuma duuba deebi'ee iddoo deebi'ee sanitti osoo taa'ee hafee wanti hin argatu jira wanti milkaa'uuf jira yaaduu nurra jiraatu jira yeroo laaltan viidiyoo kana yeroo daawwatan maal sitti dhaga'amu kufuun keenyan oolu jechuudha bineensi mukaati kun kanaaf mu obsa dandamachuudhaan kaanetiin hin deebine yaaduu nurra jira erga deebine yaalle deebine yaalle deemu kuni maal nu barbaachisa deebine yaaluudhaaf kan barbaachisa obsaan yaaluudhaan iddoo haali sanirraa kaanee finnaa keessatti iddoo haali sitti hin deemne keessatti obsi kan si barbaachisa kanaaf iyyuu obsi nurraa eegamaadha namoonni obsa qabaannan wanta yaadan ni argatan namni wanta yaanne hin argatu jechuudha kanaaf iyyuu hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana yeroo daawwatan maaltu itti dhaga'ama ofii keessaniif yaada laaltanii obsa jechuun dhugumatti gadi qabnee hoolaalle jireenya ilma namaa keessatti namoonni hedduun kan milkaa'an xiyyaara addunyaa kanarra bararsiisuudhaan akkasuma yeroo meeqa yaalameeti namicha nampuulii kana addunyaadhaaf ibse yeroo meeqa yaaletti kanaaf iyyuu obsi nu barbaachisaadha nuti obsa qabaannan wanta yaadne san irra deddeebinee yeroo yaalle milkaa'uu dandeenya jechuudha kanaaf iyyuu hundumti keessanuu jabaatanii faana deemuun isinirra jiraata jechuudha hojii hojjennu kamuu keessatti network marketing industry Tians International keessatti hojii guddaa hojjechuu dandeenya jabaatanii yoo gama fuulduraatti kadeemtan ta'uu taate jechuudha kanaaf iyyuu isin nuti ofitti amanuudhaan obsa qabaachuudhaan yeroo kan deemtan ta'e